السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرتا في كبجمتك كينا هندي كيسنو أكمنا قبلني جرجرتو سنجيشا akkasuma warri amantii biraallee ashamaar kafuunee isin jechaara wallahi zamuunii kana biyya lama akkamisa isin irraa badee jira viidiyoo waraabee gadhiisuutu hin jiru viidiyoon kaqara waraabullee kadheen gaddaama Mustafaan gadhiisillee ka jechuun ni jira miti ka guyyaa iidaatiif wanni mana naddafuudhaaf waraabne jechuudha akkamiin yaa qabdanii jira jirtu martumaan keessan hortaa kabajamtoota keenna زماني أنا دبروا الجراح كمالي واني هم بيخون وباربي دبتشوف ربي كيري هاقولون نجلا لهم والله العظيم شنو جرامي يرو توكو توكو أكن ما تلفاكاسي كجاف أنا ما إسنجي بسيس جرا نمنا هي هجرات تنجدتي أنا مبيا تكتك أكن ما نمو هلا نجيب بسيسا بري ما كان يشوفات لي تا بكاني جرامي تي هاسا هنا ما فدو إنما ولا ركون فدو nama wajjin mijiraamiti minaamin xaama camaallequun fadhu dhugaa rabbi yeroo tokko tokko akkanumatti natti wanni jira jechuudha. Namni hayyaa hedduu jira jedheetiin yaadaa jechuudha. Namni hayyaa namni akkasiisun jechuudha. Hortaa akka bajamtoota kenna. Kanaaf hortaa akkamitti kenna. Dhugaa rabbi dubbachuuf hadhaa roozaa maal qabattee sa'aatii sadiin kanatti halkan keessa sa'aatii sadii afuriif deemna jechuudha. Sa'aatii kanaan dhuftee jechuun keessaniin oolamu anallee dhugaa rabbii dubbachuuf waan tokko waan hin dhagee tokko dirqama hordoftoota akka hojjettoota kee biraan gahuun qaba. Jeetiniin isiniif dhufee isin bira dhufee jechuudha. Roozaa maaliif dhuftee jechuun keessaniin oolamu iji tiyya na beeksisti. Iji tiyya akkam na jirti silaa? Iji tiyyallee baay'ee na qaqallattee jirti hedduu takka wanni irra jira isinumatti himuunuu bakka ni jiran waan takka gaafa barsanii isin ulfaata ijiti akkam na jirti qaraa agartanii isin qaraa hin jirtu jechaa inaati dhugaa rabbi na iitoo itti illee natti fakkaatte kasa dammoo bakka ni jira miciisaa olillee kaleeffadha wallahi hirribaan kaanii kama dhugaa jechuu qaldiidhaan kama dhugaa hirribaan kaanii dabbaree ciisaa garuu ammoo gaafa ciisaa ooltan guyyaa aanduraani guyyaa baay'ee rafaa baay'ee jaalladha hirriba guyyaa osoo abbaa fedhe bira osoo taa'u muga maaliif hirriba guyyaa rafuu baay'ee baradhe jechuudha. Akkasumatti ammoo yoo amma dhiiseetiin jira sababa furdinna irraa ka'ee osoo ta'an jennu ta'an jirna dhugaa rabbi dubbachuu waan baay'ee furdadhe akkuma argitanitti furdoo ture jechuudha. Roozaan tasaa furdoo turte viidiyoo fa'aarra dabree yoo laaltanii waraabne turre tokko irra argitanii guyyaa awwalaa jechuudha. Gaafa uffata adii uffadhee osoo hin taane gaafa guyyaa awwalaa malee inni hanqattee galee tokko jechuudha. Isaarratti baay'ee na dabbaree bakka qaama kiyya yeroo laalu hedduu na asxaallee na dabbaree bakka ni jiraan walumaa galatti jechuudha. An amma gaafsanirraa wanna kutatnan tokko irruma geettanii beeka wanna irra caalaa wanna hunda nama dhorguun murannoodha. Ejjennoo yoo qabaattan kutattanii yoo garaa keessan hidhattanii jettan wallahi laazim waan yaaddaniif waan murattasan irra ga'uun keessan hin oolamu jechuudha. Ani amma gaafsan akkasitti dhufa argee miree ni muradhee bakka roozaan murachuu qabdee akka dhiiraa ta'uu qabdi maa dhalaa qofaatti wanni ta'a dhalaan diinaan maal garaagarumti qabdi bakka murachuun qaba jajjabaachuun qabaa jedheetiin ture jechuudha. Akkasumatti ammoo muradhee qannasuu qabaa jedheetiin ispoortiillee seenee kaza dammoo deebi'ee ispoortii irrallee nyaata hiyyan sirreessee duraan yoo hin qammase wanti sun namni boo'inaan haga nyaadhii quufee dhooguutti biraan ka'u dhugaa rabbii yoo dubban jaalladha jechuudha. Yoo nyaadhee jechuudha bakka ni jiraa miree quufee haga maal ta'utti biraan hin ka'u. Kaza dammoo ammallee ni nyaadhaa waan akka shokolaataa waan akka sukkaraa waan asiiraa minaamin waan adda addaa nagartanii ni fayyadama jechuudha. Kaza dammoo ni dhiisee waan akkasiisan amma ni dhiisee jaata akka kiiloo 6 qannasee amma wallahi laazimaan isin ajaa'ibu kiiloo 6 tokkotti kiiloo 70 wayii ture waa hedduu fayyadamu jira waan akka shaayii godhee dafii hedduu jira aslaan namni gaafa furdina keessan isin laalu waan biraatiin isin madaaluu danda'a. Kan irraa nafee namootiyyuu roozaa maa qal'atte warri jettan wanni biraat akkana qal'isne jireenya illee alhamdulillah rabbil aalamiin nyaadhee dhuguu jira akka gaarii jira Oromootiyaa hedduu takkanaa galatooma nam tokko fa'aa komentii jalatti shangulitti boochaa argatti roozaa maal taatee qal'atte naan jettanii ufumaa kiyyaa of jibbe malee waan biraa miti uffanni natti hin ta'u garaa fi
dabbaa addaa wallaalee dabbaan garam jira garaan garam jira. Yoo akka nama astawaatii keessatti filaalu of jibbisiisa nama of jibbisiisa aniin tun amma heerumuuf hin deema. Wallahi laazim dhuguma inshaallah yeroo itti gabaabduu keessatti. Kanaafuu maaliif ree veeloo godhachuun natti ulfaataa jechuudha isinii galee. Kanaaf malee waan baraa miti jaarsa gaafa tokko tiktok irratti waraana nama ofii aarii biraatiif hin dhufe tiktok irra maal argee veeloo yeroo godhattu akkasi duuba kanaan walitti camaallaqee kamtu dura kamtu duuba addaan hin beekamu viidiyoo yarge. Wayiraaroo zaatiin tun baddee jirtaan jeetiin bakka irree bagiyyaalee dhisee waan mimmi'ooytu waan mimmi'ooytu hundaan dhisee jira nyaata. Duraan piizaa nyaadhu furustii waan adda addaa nyaadhu piizaa leewoo dabree 15tti furustii naannoo dabree 15tti hojii atti nyaachuu eegalemma bakka wallahi laazim. Kanaafuu qaama kiyya rabba qaami liwuti ajaa'ibatan argiddesuuf jechuu eegale shaqqaxalee hayi roozaa maashaallah tabaarakallah hinduun reef dhalataa arti naan jaan dhugaa rabbii reef dhalattee isaa roozaa reef waggaa ijoollee waggaa 12 fakkaata naan jaan desna jedhanatti oowwee hagaftee nyaata na dhiisisiisaniyyuu kamma siti tole naan jedhan hagaftee nyaata nama dhiisee iyyuu namni wallaalaa simma kanattu na dabbaree guyyaa kana na ciisu jira. Kanaaf hortaa kabajamtoota keenya dhugaa rabbii dubbachuuf haadha jechuudha. Hagaasofni allee haasawii viidiyoo isinitti hin dheeressu. Roozaa ammalii qabattee dhuftee jechuun keessanii dhoolamu. Meeqa dura imimmaan nan qabu kaafiraan keessin godha jedhetti garuu viidiyoo kana dhumarra kaaya. Waaqa imimmaan waan nan qabneef ani waan daraa dubbadhe imimmaan nan qabu viidiyoo kana dura isinii kaaya. Jechuun piraankiidha waan ta'eef kaaya. Oo amma dhugaa dubbadhe imimmaan na qaba. Amma nan qabu waan ta'eef garuu viidiyoo kana macarrashaa isinii kaaya. Isin rabbii kiyya na baasi kaadha hordoftoota kiyya biraan kee godha jedhee jina luqqaat silaan akkamitti buuyi namni fiilmii dalagu akkamitti hojii qorsa jira jedhan hadaa sunni badde biraankii isin godhu jechuun badde. والله أنكم وان درهرت أبدا إيمان نكم إيمان دولار أكنا أنا كيس أقدم مسنين بيتاني من فيديو هذا مرة سنكار يتكل في دني مسيرة استيقظ ورد توتك يد بتشوك باكو كوكو أكني شو كنت نقول أنا ميشا إيمان بوسارة ورد توتك ورد توتك يد برانك سنقوله دائما واي قباد والله معلومات برانك أكنا ما جات إسيا وقده ما يسال سنقول أوريشي مي إجيجو بناتشو ده بيسون هنا نكاتا ده كم سنقول دبان أنكسي ورد أما قاسي سنقول تقول في تاني والله فيديو كان دورا سني عالسا أنكسي ورد كبجنتو تكيا ما تنكي أنا مبراتي فينا كنا نيجراني ما يسام بنادري فرانكي سنقول عليتني ما يشوف كورتني جنا بيتا والله بالله أما قام مسير استا نكسي يا ربي يا أنا لسه استغفر الله العظيم من إيه قال أقوى عايز نلالين أجينا نقومتي نكسي ورطة كم يتذكية فازرين كي ريفت النابل بلي ما مؤجود ريفت أنا فازرين كي نابل بلي تنجتونا بقى مستفاين لي أكتر سلالو تسيف إني ولي في التاتني بقى أنا براتي في سكن نيجرا أمريكا راني كاسي أتنجرم بقى قاطع سكن نانجر يسبيه كذا فريتون يسبيه كذا ما سينغدو وني يوتيوب الرارقة تسيوم فيدو كنا كذا يواتي كنا نقول إتين كنا سينغدو إني بيزا نمني كنا aku memang work maguratu koto kicasi bareda simbitu grama di bafur fasi jawa da bakka anjara shukwa makala de cebon tani bo marai kata koroza marai jebat angka si orta ka banyak tekena lugar pidu pecu akan seninjo unjuru wallahi franki singora de branken na tahu dide ولا تودي أبونا دون كنت بكا برانكي زنقول ده كرو شو الأصل يو يرو دوغا وان تو غو دي مالي
wanni tokko wanni sobaa takka naa milkooytu wallahi alazim Sumayyaa yeroo baay'ee maan naqaati beeytani waan soba an dubbadhu akkana laaltee Sumayyaan akka nama haa okiin na dhaltee agartanii obboleettii takkatti sirri naa beetti meemma shunkurtiin akka jala goote agartanii qo'a buna dhuunyaa wallahi laazimichi firaankii isin godhadhe hindu firaankii fi ta'ee qarayyuu dura firaankii akkam isin godhadhe beeytani dura ol jedhee yaade beeytani waan kana dura ol jedhee yaade hin olchu bakka abboo kanumatti na bismillah زموني كان أبونا تلينا كاسي ولا تكا ولا تلي أود بسم الله يا رب أفهم وين تاني كاكا يتأنا فرد الدفاع وامي بس ما تهيت أنا فرد الدفاع والله لازم أنا كم يعدي يبيتني فرانكي سيمقو ده جيسي وانا كان بود أكسيت أنس حاجة دي ده فرانكي سيمقو ده دي ده هاي والله مما درانا أبو يجي بلاش أنا لقاهتي إنبه والله مما درا أبدا ننقبو يجودا بودا دوينا ما جيكا جيكي نورتا كبدن تكينا بسم الله يا ربي يا دي الله ورموتي يجينا قوبتي معلومات فرانكي سينقودا دي شنكورتي فيتي قودا سيرانا نكمتي كسوان سو بابوا والله أنسو مانبوم بي ورا دوغما قارو أوسي نبرة التاني والله روزان تو مسكينة هنا جتني مانا كيسا يا أفكين يا أما كيلاني نمبو مال جتن دوغا ربي Karena kalau tak kalian sekian perangkis yang goda jadi tidak akan memfatah yang goda deh. Iya kasih tisungkur tidak jam wallahi gue baca cerita lama Bismillah malam itu tidak nak kan bunan dari kami. Zaman ini karena bunan barat dia orang muti yang karena bunan jalan tuh bayi tak kan ada bari khalifat dalam ini abu garabi. Wang karena ada bari nama dugma wala tak wala sini nasi itu lupa dah nama ujian langsung pak. Wanta kayak fadlu seninja. Kaza demo buna na kuat zamoni kana lu buna na jetti lala bun. Kara wallahi yonam net fi maden dabu na wonam net fi baka dabu desnin jo baka ya danata. Oso buna nam na dabi irran fada. Akka warda ka wajam ta kiyan na franki singo da yede. Kaza kursi bunna nyata de ije jira garu korso ni fayyadamu yeroo tokko garu loozii illee waan adda addaa qabu sanniin garuu haa ta'u akkasii warra akkam jennee kennaa kanaafuu hanga bunni kenna baffeetanii jirutti nufaan tura haga buna dhuneetanii jedhutti haga ama firaan kana isin godhe muusinti na godhe garu shunkurti godhe haa ta'u yeroo hunda nuti ficha firaan kitaa warra tokko jedhee firaan kutuu qaba hadha jedhee yaadee ture naan milkoon milkaa'ee walla bareedaa ofiiti. Shunkurtii akkatti laaxeetiin biyyi teessee sana guucirti amma wallaa. Ayyaa buna dafika. Akkuma isin jedhe ani kanaan dhaabbadha buna. Jabanaa dhiitee jiisa saniif milkee qabeessa. Jabanaan bitannee. Egaa inni amma itti tolaa biyya kana arge. Bismillah. Wow. Buna arabaa sanii ka qimama wajjin dhaaban sana agartanii heel minaamin itti godhanii isaan daffisee adda. Guyyaa tokko si daffisee duraan arabatti dhugaa ture. Dasna jedhee ammallee akkasii daffadhe wallaahi heel fa'aa wajjin. Baay'ee bareedaadha akkasitti.